Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Al-Hafiza binti Abu Sama. Maqaan kiyya Hafiza bin Abu Samaa jedhama. Ambarattuudha. Ilmi obboleessa kiyya Rabbi eessa jira jedhee na gaafate. Deebisaa isaaf kennuu hin dandeenye. Kana booda gara Quraanaa deemee suuraa As-Sajdaa arge. Lakkoofsa aayaa irraanfadhee jira. Jechichi summa istawaa alal arshi jedha. Wanti na cinqaa jiru Rabbi arshii gubbaa jiraata jechuudha. Istawaa fi arshii jechuun maal jechuudha? Gaafiin lammataa gaafii riyaadiyyaati. Dhiifama barreeffama na kennite. Musliimoota jidduutti garaagarummaa argee jira. Mazhaba afurtu jira. Gariin isaanii ammoo Wahabii jedhamu. Sababa kanaafis wal dhabdeen ni mul'ata. Gorsa akkamii isaaniif kennita? Gaafiin sadaffaa dhiifama kunis gaafii riyaadiyyaati. Akka doktora musliimaa tokkotti ati doktora musliimaa waan taateef yaadni talaalii yookiin kittibaata irratti qabdu maali? Gaafiin kiyya kanniinu. You are a Muslim doctor. What is your stand on vaccines? That's all. So that's three questions. Last question. That's three in one. Obboleettiin teenya gaafii sadi gaafatti. Gaafiin duraa ilma obboleessa isiitiin gaafatamte. Rabbi eessa jiraa jedha. Isinis Quraana keessa barbaaddee aayaa suuraa Al-Sajdaa keessa jiru kan Rabbi arshii isaa irratti ol tahe jedhu argatte. Sun deebisaa sirriidha. Deebiin kee sirriidha. Rabbi arshii gubbatti ol tahe. Haa ta'u malee Rabbi suuraa Al-Shu'araa aayaa 11 irratti laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samii'ul basiir. Wanti isa fakkaatu tokkolleen hin jiru. Rabbi ni argaa, ni dhagaha jedhe. Garuu Rabbi akka anii fi ati arginu kanatti miti kan argu. Akka ijaa fi gurra keenyaati miti. Kanaafuu arshiin akkam jira jettee waa'ee teessoo akkanaa kana yaaduun qabdu. Arshiin Rabbi akkam jiraa Rabbitu beeka. Quraanni Rabbi arshii irratti ol tahe jedha. Sun deebisaa sirriidha. Arshiin isaa bal'aadha. Nuti waa'ee arshii kanaa akkanaa fi akkas jennee yaadutti jirra. Nuti waan hadiisa keessatti waa'ee arshii ibsame ni fudhanna. Wanti isarratti daballu hin jiru. Hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokkotu jira. Intala takka itti fidan. Nabiin sallallahu alaihi wasallam mucayyoo san mu'mina ta'uu fi ta'uu dhabuu isii qormaatu barbaadan. Achiin ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbi eessa jira jedhanii gaafatan. Isiinis Waaqa gubbaa jettee deebiste. Nabiinis isiin tun imaana qabdi jedhan. Sababa kanaaf yeroo du'aa goonu harka keenya ol qabna. Sii galee? Eeyyan. Kanaafuu deebisaan kee Rabbi samii gubbatti ol tahe jedhu sirriidha. Rabbi arshii isaa irratti ol tahee jira. Sunis sirriidha. Deebisaan lachuu sirriidha. Ilma obboleessa kiyyaa kanaaf Rabbi bakka hundaa ni jira jedhee deebisuuf ni danda'a? Lakki. Hin ta'u. Amma rakkoo keessa bu'aa jirta. Namoota Rabbi bakka hunda jira jedhan nin beeka. Garuu ragaan qabatamaan jiru. Eeyyan Rabbi humna isaatiin bakka hunda jira. Wanti hadiisni jedhe Rabbi samii ol jiraadha. Namoota Rabbi bakka hunda jira jedhan akka jiran nin beeka. Wanti beekuu qabnu waa'ee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo haasofnu yaada dhuunfaa keenyaa dabaluu hin qabnu. Sun waan akkaan hamaadha. Namoonni gariin yaada isaanii kana ibsachuudhaaf carraaqan. Eeyyan Rabbi quwwaa isaatiin bakka hunda jira. Waan hunda irratti humna qaba. Ayaaleen hedduu kan waa'ee kanaa haasawan ni jiran. Haa ta'u malee Quraanni inni arshii irratti ol tahee jira jedha. Hadiisnis Rabbi samii ol jira jedha. Nutis samii ol jira jenna. Yaada biraa itti dabaluu dhabuun gaariidha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam waa'ee Rabbi irratti haasawaa yeroo keessan hin gubinaa jedhan. Yoo waan takka jennu dogongora uumuu dandeenya. Waan Quraanni jedhe nutis irra deebinee jenna. Quraana keessa aayaan Rabbi bakka hunda jira jedhu hin jiru. Muslimtoota hedduu kan waa'ee sanii amanan akka jiran nin beeka. Waan Quraanni jedhe qofa jechuun gaariidha. Sun dogongora uumuu irraas tiisa. Gaafii kee kan lammataatiin wal qabatee gaafii lammaffaa moo sadaffatu waa'ee talaalliiti? Sun gaafii sadaffaati. Gaafii lammataa waa'ee mazhabaati. Mazhaboota hedduutu jira. Hundi isaaniituu wal qeeqan. Mata duree tokkummaa ummata muslimaa jedhu irratti magaalaa Tirangaanaatti haasawaa godhee ture. Wanti an jedhe imaamonni afranuu Imaam Abu Haniifaa rahimahullah, Imaam Shaafii rahimahullah, Imaam Maalik rahimahullah, akkasumas imaamni arfaffaan Imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dabalataan a'immaaleen biraa hedduutu jira. Afran kunniin warroota hedduu beekaman. A'immaaleen hundi yoo hadiisa sahii argan sun mazhaba kiyyaa jedhan. Dabalataan a'immaaleen hundi yaanni kiyya, fatwaan kiyya yoo kitaaba Rabbii fi hadiisa nabiyyichaatiin sallallahu alaihi wasallam yoo walitti bu'e fatwaa kiyya ofirraa dhiisaa jedhan. Walitti bu'insi hin jiru. Hunduu wal jaalatu. Hunduu yaada isaanii kennan. Yoo yaada isaanii xiinxallitee ilaaltu yaadni isaanii 95 wal fakkaataadha. 200, 3, 4 irratti qofa wal dhaban. A'immaaleen hundi yaadni kiyya yoo Qur'aana Rabbii fi hadiisa Rasuulaatiin sallallahu alaihi wasallam walitti bu'e yaada kiyya ofirraa dhiisaa jedhan. Yaadni isaanii islaamummaa babal'isuu fi
ummata muslimaa gara qur'aanaa fi sunnaa dhiheessuudha. Akka carraa ta'e nuti ammoo wallolutti jirra. Wanta walitti nu fidu Rabbi suuraa Aali Imraan aayaa 130 irratti nuuf ibsee jira. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ربي تكتا قبدا أدهم بينا deebisaasiif kennee jira jedhee yaada. Talaallee fudhachuu wal qabatee talaalleen sun waan haraama ta'e yoo of keessatti qabe, yoo dawaa lubbuu kan kee hambisu ta'e, yoo dawaan lubbuu kan kee hambisu isa qofa ta'e, osoo alkoolii of keessaa qabaatellee heeyyamamaadha. Wantoota akka booyyeetis yoo qabaate, dawaa farshoo fi booyyee qabus yoo taate rakkoon qabu. Dawaan ati fayyadamtu sun farshoo fi wantoota haraama ta'an kan biraatis osoo qabaate, dawaan lubbuu kan kee fayyisuu danda'u ammoo isa qofa yoo taate islaamummaa keessatti heeyyamamaadha. Yoo faallaa kanaa ta'e yookiin ammoo akkanumaan haala nagayaa keessatti fudhachuuf yoo taate haraama. Deebisaa kennee jira jedhee yaada. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hope that answers the question. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.